Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa har'aa imala keenya daandiyaana guchii hojjetamaa jiru jedhan ilaaluudhaaf obboleessa keenya Muhammad Jaarso, obboleessa keenya Saadaan Ibrahim, ana Ibrahim Aliyoo waliin ta'uudhaan magaalaa Mooyyalee irraa gara ana guchii imala taasifne. Imalli keenya akkuma bari'een imala gara ana guchiitti karaa hojjetamaa jiran ilaaluudhaaf itti qajeelche. Yeroo kan odoo imalaa jirru haroo bishaan dhugaatii itti kuufaman tokko arginee itti gorree ilaalla. Haroon bishaanii kun namaaf horiin akka dhugannuuf himanii turan. Bishaan kun yeroo roobni gabbatu ji'a 3 turaa jedhan. Garuu yoo isaan dhuman akka imala dheeraa taasisuun bishaan dhugaatii akka barbaadan nuuf himan. Bishaan kun aanaa Mooyyalee ganda itti galuu jalatti yoo argaman Laksuree, Lallabijjee dabalatee kanumaan akka dhugan nuuf himan. Akkasumas aanaa Guchii jala halloon takkaanis bishaan kanatti akka fayyadamaa jiran jiraattonni gandichaa nuuf himan. Uummatni ganda itti galuu bishaan dhugaatii akka qulqullina dhugaa hin jirre nuuf himanillee horicha bishaan fayyadamaa qulqulleeffachaa dhugnaa jiran. Garuu yeroo bonaa akka haala ulfaataa keessa jiran miidiyaa gabraatti himan. Imalli keenya kana kan osuma karaa ana Guchii hojjetamaa jiru ilaaluudhaaf haroo bishaanii kan argine itti gorree laallee turre. Bishaan kana mee onu dhufne horii dhugaa jira. Horii qofaaf moo namillee dhuga bishaan kana? Bishaan kana horiif namillee kanum dhuga. Ayyee. Horii kan namillee kanum dhuga, namillee kanum qaba, horiillee kanum qaba. Horiillee yoo kan dhugtaate namni waan biraa kilooriin yookiin waan adda addaatti daree bishaan kun dhugamu moo akkanuma dhugama bishaan kun? Bishaan kun ni hojjaa garii mangistii qorsiisaa tokko korooreekini wayii nuu kenne kana fayyadamna hojjaa dhabnullee kanum dhugna. Bishaan kan dhugdanee bishaan kan kanaafuu horiillee horiin as dhufe dhuguma fakkeenyaaf horiin keenya. Horiin as dhufe dhuguu keenya furi. Ayyee maal faadha? Gaal tokko, loon, ree, arree, nam, waan kashananii dhugu. Waan kashananii dhugaa jechuudha. Bishaan kun turtiin isaanii yeroo as turani yeroo akkamii turan yeroo meeqaaf isanii turuu danda'an bishaan kun? Bishaan kun hojjaa roobii tolee baddeessa gannaatu as seenanii ganni muluu bahanii dhugaasi isaanii amma ji'a doolessaa jisadi dhugan. Jisadi dhugan jechuudha. Ota gayitii roobnaan mallee obbaan. Hojjaan isaan obbaanii bisaan dibii hin qabnu yookaan lafkiin lammisti arrabsa midhaan achi deemna. Kan fayyadamanii warra afaan kan jiru moo haala dhibii irratti dhuftan? Warra afaan kan jirutti itti fayyadamaa bee. Fakkeenyaaf gandi kan fa'a? Gandi kana amma gandi itti galuu kan ta'u, gandi Laksuree ta'u, Lallabijjee ta'u, halloo takka ta'u, Wadaamoo ta'u agarratti itti fayyadamuu jira. Bishaan kana akkasitti fayyadamtan jechuudha. Qabalee 5 itti fayyadamu. Qabalee 5 itti fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu lafti sun itti galuudha. Imalli keenya itti fufuun laga aanaa Mooyyalee fi aanaa Guchii jiru tokko argine itti gorree laalle. Lagni kun gubbaa gama kaabaatiin da'alloo takkaa yoo argamu aanaa Guchii jalatti ramada. Kanaafuu jiraattonni ganda kana argine dubbifne. Lagni kun yeroo bara guddaan nurratti geessaa jedhan jiraattonni ganda kana. Maamis fayya jirra inni sin jedhan dursaa wal barannu ani naannoo galgaloo jedhan naannoo galgaloo jiraata asiiti jiraata alloo takka yoo taatanii hawaayee dindil kanaatti wal qabsiise dindilli kun fakkeenyaaf yoo inni hojjetan faayidaan isan argatan maal? Faayidaan nu argannu hojja silaanni nu hojjetame gaariilleen gamsullee nu dabree achiillee garan gad dabree ayyee bu'aan uummata kanan zimaan iyyuu wanni nyaata irra jalqabi dhugaatii irra jalqabi wanni adda addaa kan silaa fedhan cuftiin iyyuu garan nu dabarte akkanatti ittiin bullechu
yoo ammoo inni dindilli kun midhaafamee uummatiin iyyuu bada lagi namni kee bu'ee keessa dhumata horiin guurrata rakkoo akkana guurdoo tanaa jira jechuudha. Kanaafuu yeroon baay'een isa rakkas yeroo maaliiti? Yeroo roobaati. Yeroo roobaati. Yeroo roobaati walqunnamtii keessa addaan kutaa. Addaan kuta. Kanaafuu yeroo roobaa waan baay'ee isa rakkisa. Waan baay'ee nurraa rakkisa jechuudha. Akkas jechuudha. Akkas. Yoo tolfamu immoo faayidaan isin argatan maali? Yoo janni tolfame wanni mooyyaa kee jira kan sila irra fe'an cuftiin iyyuu gandi keenya seentee wanni garkeenna ka sila gandi aana mooyyaa irra eegan illee cuftiin wajji seentee yoo horii baafannee gurgurannee yoo ilmee armayaanee hospitaala jageeffachuu fe'an gandi keenya hospitaala hin qabne mooyyaa waan hospitaala jiru ilma armaatti kennee ilmee sun hospitaala argattee nagaa gaddeebi'u ayyee haadhoo waan ulfoo tadhaluu jiru tokko ba'oonni dhufe nuu fuudhee armaachi nuu geessee nuu gaggalchaa yoo ammoo sun hin jirre maatii dhaluu jirtu sun akka ittiin geessan hin jiru sun jira numarra ayyee nyaataa wal qabsiise nyaata bitachuu feene guyyaa irdaataan irra jiraan barbaadanna sun cufnu irra citti kan cufaafuyyuu nu rakkisaa jiru guyyaa amma roobin hubeenni nurra cessu. Shaayii galaatiin fi eenyu siin ajannu? Hali kolaan jireenyi jiraata ganda alloota kaasii lagi kunini waan guddoo dhibnu geesse. Asiin dura gaal shan armati jeesse. Gaal shani jeesse. Kuma bu'aan jirkana gisee roobaa akka inni namni asubaa aga gamaaf gam sulamaanti xiixee ila namillee ni kanaafuu miidhaa guddoo nurra geggeesse waan aanaa guchii kanallee rakkisuu jira. Aanaa guchii kana baala mooyyalee kan kabatti daantu kana guddoo itti geesse. Horiin kennin yeroo bari'u lagaa yoo ce'u galgal yoo roobni roobu ta'ee osoo hin gallee hafaa turee jiran nyaataaf dhugaatii magaalaa mooyyaleerraa fudhachaa waan jirruuf yeroo roobaa hedduu rakkachaa akka turan nuuf himan. Karaan kun magaalaaf inni siin jedhan Kulawali jedhan. Kulawali. Aliyaroo Jiraata gandi kanaati? Jiraata gandi kana. Gaheen hojii teessanii maal? Bulchaa gandaa. Bulchaa gandaa waan isin gaafannu yoo karaa daandii kanarra deemna wanta argine jira dindil. Dindilli kuniin waggaa gamiif osoo hin hojjetamin ture akkasumas deebi'ee ammoo yoo inni hojjetan faayidaan isin argatan maali yoo ammoo inni cite kana miidhaan isin irra gamaan ammallee akkasumatti yeroo kam isin rakkisaa waan jedhu gabaabsanii harkisan nu kennitan. Dassa galatooma akka kan nu gaafattanii waan dildil kana dildilli kun yeroo dheeraa itti rakkachaa turre bakka gan sagali hagi midhaafama dhandii qaban gan sagaleetti. Gan sagal keessa akkuma argitan kanaa gammaa midhaafne rakkoo bal'aa rakkoo guddaa keeggat turre yeroon inni akka malee rakkoo yeroo rooba aanaa tokkollee bahuu hin dandeenyu gandoota biraa bahuu hin dandeenyu haadhaaf ilmeen gargar bulaa turan. Gam horiin yoo ta'u horiin bobbaa achumaan bulaa achumaan oola haati buluu mooyyaan lafti achumaan irraa bulti rakkoo baay'ee rakkoo ulfaataa keessa ture. Furmaatii isaa ammoo islaamni nuutole yoo inni nuutole wanni kun kan walitti bahu taate furmaati guddaa qaba. Haadholee ulfaata kulaa baatee deemtee haakima ittiin deemuu dandeettiin qabdee dirqan deemtee tajaajila argachuu dandeenya. Gisee rooba tajaajila iyyuu hin qabnu jechuudha. Amma ammoo yoo islaamni nuutole tajaajila arganna gammachuu guddoo irraa arganna yoo inni nuutole yoo inni mudhaate. Kanaaf rakkoo baay'ee wanni dildil kanaa kun akka malee rakkoo qaba. Isaan midhaaguu dhabuun isaa rakkoo yoo nu ammoo ni nu midhaage akka malee itti gammadina bu'aa guddaa qaba inni yaade. Namaa sa'aallee. Akka qaama mootummaallee ta'ee akka hirmaannaa hawaasaallee ta'ee tattaaffii nagamma isin godhaa jirtan yookiin wanni isa yaaddan maal fa'aa jira beektanii yaaddu? Guddoo gaafachuu jirraa gam mootummaatiin gaafachuu jirraa hin midhaafsina jedhanii jam dabarkan keessatti midhaagaa qarshii wayilina qabannee fi akka jiddu galeessaatti qarshii miliyoon 3.5 qabatanii fi midhaagaa jedhanii akka ammoo uummataallee ammoo wanni waadaa galan jirti. Wanni waadaa galan sun gandoota hundaa irratti qarshiin akka ta'eef warra galchanii jira. Yoo ni jalqabamu sila waan suuratti deeggarsu matillee garuu mataallee deeggarsi guddaan taasifama. Ubna nama illee yoo ta'e qarshii illee yoo ta'e. Kanaaf akka malee rakkoo qabna waan akka malee seenu. Kanaaf tattaaffii guddaa jira. Haaldasaar jirtanii. Haaldasaar jira. Piroojeektiin kun jalqabamee addaan kutame moo kun duraanuu hin jiru akkam? Garuu yoo addaan cite ta'e rakkinnis addaan kutee maal? Wanni amma durii labsuun kontoraatii guutuu tokko kennanii simintoon isitti kan dadhaabee
Simutuun siin dhaabsuun yeroo ganni sagal keessa gisee rooba callaa yal qabdi yoo rooba dhufbiraa deemti yoo inni itti bonaan dhiistee gisee rooba dhufcallaa qabatti yoo rooba dhufullee kan lolaan kukkutaan dabra dadhabanii kasasanii gam mootummaallee himannaa irratti deeme isii irraayyuu kaasanam bilaanii ammatti irraa godhe bilaan namni nujiran jedhanii ammoo simintoon sun amma hojiin al taatee jirti taasiin dadhaabsullee amma karaa katagaariin buusuun attumaan dizaayiniin ittiin qabatee amma attumaan baasenaa jedhanii kanaaf rakkoon isumatti rakkoo qaba. Ujum isii rakkoo qaba dadhabana misiin har'a kasan gan sagal cufi siin amir taa'u har niitii tokko Tigreetaan achi kan fuudhanii dhufanii. Kanaafiyyuu waggaa sagal guutuu tajaajila gammachuu isaanii miidhaan isin irra gamaa jirti. Miidhaan isaanii guddoo irra nu geggeeffatte. Miidhaan isin irra nu geggeeffatte hojjaa bokkayii roobuu deemnee lagaa moggaa sun hin takkaar. Otoo wanni feet gamsuun jirte fudhachuu hin dandeenye. Yoo inni ammoo silaa nuu midhaagee waan gamsuun illee fudhannee rakkoon addunyaa cufti nuu hiikamtee akki tasa irri deemnee fayyadamuu dandeenya. Amma gisiin itti fayyadamuu hin dandeenyu na rakkannee otoo nalleen harmatti siin ambalaa hojja siin ilmaan qabattee otoo itti yine gamsuun ejjeedhaan nuu gadi hin qabatu. Yoo inni ammoo laga kun namni midhaagee inni edee gamsuun ejjee gam kanan nuu qaqqabata fuudhee agarsumatti dafee buufataan nu dhaqa. Yoo inni ammoo lagee amma jirri kana gamma kanatti yaala guyyaa lagi rakkoo guddoo qaba. Aadaan qaamichaa gaheen hojii sanii maali? Gaheen hojii kiyyaa manaajarii gandalloo takkaati. Manaajarii ganda kanaati jechuudha. Ati akka ganda manaajarii ganda kanaa akka taatetti faayidaa fi daandiin kun tolfamee bu'aan uummanni keenya argate maal jettee yaadda akkasumas deebitee yoo inni tolfamuu baate garuu miidhaan inni gahu maal jettee yaadda sanarra dabalataanii daandiin kun yeroo akkam hawaasa keenya rakkisuu danda'a kan jedhu. Dhugaa daandiin kun yeroo inni hawaasa keenya rakkisuu danda'u yeroo roobaati. Yeroo rooba kana tokko rakkinni hanga ammaa akka ganda keenyatti akka gandi keenya rakkinni inni ittiin dhaqqabuu jiru tokko yeroo ammaa dubartiin haadholeen ulfaa ciciniinnatu yeroo roobaa amma haadholeen ulfaa sababa daandii kanaatii fi mana yaalaa dhaqqabuu hin danda'an rakkinni cimaan tokko kan sababa daandii kanaatiin lammeessoon hawaasni keenya aanaa tajaajilli irra guddaa aanaa mooyyaleetti argata sababa riqicha kanaatii fi tajaajila kale argachuutti hin jiran. Riqichi kun waggaa sagaleegii dhaabame kontiraataa naannoo yalitti kenneef isheen kennaniif sun hagammaa yeroon isiin itti dhufte akkuma duraan bulchaan jedhetti yeroo roobaa ganna keessa yeroon isiin hojii hin jalqabneef yeroo isiin hojii jalqabdu bokkaan bishaan qabateen dhufa bishaan sun hojiin dhaabanii uummatillee hawaasinillee tajaajila argachaa hin jiran rakkoon tokkoon. Am yeroo gabaabaa keessatti gaanaan guchii kun hundeeffamee uummanni hirmaannaa isaatiin humnaan biyya qotanii dhakaa fidanii akka uummanni yeroo gabaabaa keessatti tajaajila aanaatiin wal qunnaman hirmaannaan uummataallee hin jirti. Deebisaa immoo aanaa waggaa kana karoorri inni qabateellee hin jirti. Gar qarshii miliyoona 3 ol waggaa kana keessatti ijaaramaan dhaabamaa jedhanii caarraan akkana uummataaf illee ibsamee jira. Uummatni illee ammoo gandinni aanaa kana jala jiran qarshii walitti sabsaabanii akka riqichi kun nuuf hojjetamu jedhanii yaada akkasillee hin jiru. Haa ta'u malee nus yeroo gabaabaa keessatti akka tajaajila riqichi kuniif daandiin laga kana nuuf hojjetamuu qabdii jennaa abdii guddaa eeguu jirra jechuudha. Zoonii tokkoffaa jechuudha. Adde Abdii akkuma ilaalaa jirru kanatti riqichi yookiin dindil kan jedhamu kun daandii kanarra jira jechuudha. Dindilli kun hojjetamuu dhabuun miidhaan isin irra gahe maal jettanii yaaddan? Miidhaan inni nurra gahu yeroo bokka'ii roobu haati ulfata yoo ambulaasii yaammannu buufata nu dhaqqabdu arman miidhamtee du'uu dandeetti. Nullee yoo magaala dhaqnu hin gallu dhoqqee jira laga jira bisaanni nu fudhata rakkoo akkana guddaa jira. Rakkoo kan guddaa ishi yoo ammoo silanii isin hojjetu faayidaan isin argattan maal jettanii yaaddu? Yoo inni nu midhaagee sirkaalli kan nu hojjeta faayidaan nu argannu motorii nurraa nu baha ambulaasii naa dhuunfaa irraan bahee buufata dhaqqabsiisa. Nullee yoo magaala dhaqnee wabiitannu giseen ilmaan keenya galla motoriin irri yaana miilaan irri yaana sa'aatii warri keenya gal yoo bisaan yaa'anillee.
Osoo bakki daandii Aanaa Guchii hojjetamaa jiru laaluuf deemaa jirru eegdota Aanaa Guchii karaatti arginee nagaa gaafan. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya Gabra Miidiyaa akkuma isaan agartanii imalli keenya karaa gara Aanaa Guchii imalli gara Aanaa Guchii mallee eegdota yookaan milisha gandaa kan nageenya ofii eeggachaa jiru. Irri baala dubbifne uummata keenya nageenya uummata keenya mirkaneessaa osoo jiraannuti mana gaarii fi iddoo boqonnaa gaarii qabanu sana dhiisanii hawaasa keenyaaf bakka buuna jedhanii daandiirra dhaabbatan akka nu eeguudhaaf ulfaadhaa isaanii jenna galatooma ulfaadha. Karaan Aanaa Guchii hojjetamaa jiru bakka hojjetamee xumuramee midhaagin isaa bulchaan ganda sadeenii dubbatan. Garuu bakki dildilaa akka cimsanii hojjetan dhaaman. Akkasumas bakka daawwattoota keenya akkuma argaa jirtani imalli keenya gara Aanaa Moyyala irraa gama Aanaa Guchii akkuma taasisnetti amma ganda sadeen dhaqqabne jira. Daandiileen waan midhaagsan laallee turre. Aanaa Guchii jala gandi sadeen irra jirra. Gandi sadeen keessattis karaaleen bakka tokko tokkotti waan midhaage qaba. Mee bulchaa ganda waliin jirra waan midhaage isaan irra haa dhageenyu. Bulchaa mee karaan kun waan inni gubbaa ga'ee nuuf hima. Akkuma beekamutti Aanaa Guchii gandi sadeeni daandiin bahaa jira. Daandiin kunin nuuta kilaalletti ogeessi mootummaatti nurri beeka. Nuuta immoo kilaalletti bakki dildilaan inni hojjetamu gana hojjetamaa waan jedhaatti jira. Haa ta'u ammoo karaan kunin bakki nuusirraa uumale agi gabaabaan tokkolleen hojjetamee jira. Ollaa gamisulleen hojjetamee jira. Bakki ollaa keessaa tokkolleen hojjetamee jira. Yoo biyya kan hin galchinillee xiqqoo karaa moggalachuu yala shaakamee diriirfamee nu astakaakalamuu malee kanaaf galatooma isaanii jedha. amma gandi karaan kun agachi jidduu kan midhaagee jira. Garaagarummaan karaan kun gaaf midhaagee jiru amma tajaajila illee jalqabe fakkaata. Mee garaagarummaa isaa kana duraan hojjetame? Garaagarummaan inni duraan hojjetame gaaf duraan jiruuf ammaan garaagarummaan inni qabu gaaf duraan jiru sun inni gaariin akka malee hama karaan kun hojjetamee hin jiru. Daqiiqa 5 yoo deemtu akka malee si rakkisa. Gaarii daqiiqa 5 yoo deemtu. Bakki ammaan hojjetamu kun ammoo itti tajaajilamuu jira, itti hojjetamuu jira. Gaariin ammaa akka dansaa nu fayyadamuu jira. Akka kun akka malee dansaa. Akka hojjetamu. Karaa am fulatanii tifan. Duuba karaan kun yeroo tifan bisaan egeree san guutanii egeree fulayyaa dhabanii achumaanii laftan balleessan. Akkasii miti ammoo armaaf karaa kan muggatan walitti kutanii balleessuu fi karaa salphaa lamtan balleessuu hin ta'an. Kanaafuu karaan kun naanii eessanaanii midhaan umaraan jiranii eessanaa. Waan karaan amma Aanaa Guchii deemu midhaagee kan fakkaata. Mee asirratti laga kunillee laga mee hanqinni jiru waan karaa kana wal qabatu barachaa jirtanii mee kana irratti mee waan jiru gabaabsiiti dhageeffattoota illee gahi. Karaan Aanaa Guchii kunini hanga ta'e tokko sirraa'ee jira. Garuu guutumutti sirraa'ee jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf maal jedhanii ulaagaalee karaa keessa wantoonni adda addaa akka keessa irratti jira. Inni tokkoffaan fakkeenyaaf kan argamu kunini dindilaadha yookiin daandii bishaaniiti. Gama kanarra gama sanii ceesisuudhaaf ni barbaachisa. Booda garuu jarri dindila yookiin meeshaatiin riqicha jalaan dabarsan osoo hin hojjetin dhiisanii bira deemuu isaaniitiin kun hanqina tokko jechuudha. Inni kun yoo dalagamin midhaan ni fidmaan jennu hojjennu inni tokkoffaan hojii amma dalagame kana roobni yoo dhufe dhiquudhaan asii dhabamsiisuu danda'a. Daandii kana addaan kutee iddoo adda addaa tambisuu dandeenya yaannaa jechuudha. Kanaafuu kana wal qabatee hir'inni kun ni jira. Inni lammaffaan ammoo inni irraan gaddeebu kunini osoo sirreeffame kan osoo roobni turoo wanni kun dhiqamee asii baduu danda'a. Inni tokkoffaan dhiqama biyyeetiif haalli mijata. Lammaffaan immoo daandiin kun cituudhaaf bifa salphaa citannee waan yaadanuufiyyuu kanaafiyyuu hir'ina ni qabanne yaanna. Isaanis amma hanga ammaatti xumuramne waan booda irra dhufu hin beeknu garuu hanga ammaatti hir'ina dindila qaba. Inni lammaffaan immoo daandiin kun daandii yeroo bona qofa tajaajila taa'ee hafaa jechuudha. Maaliif hojjenne yeroo roobaa daandiin kun citee addaan bada isuma jalqaba sanatti kan dalagame sana deebi'aa waan ta'eef.
ji'a